Shiror keessummaa shiraaf fakkeessiin formaata nagaaf tasgabbii ta'een beeku. Ibsa ajaja olaanaa Abaawoo Aboo. Mudde 11/2021 humni ittisaa Tigraay yookaan TDF erga gara duubaa sosso'ee booda paartiin badhaadhinaa ofiin jedhu PP'n gama tokkoon lola ijibbaataa waboo dhabamsiisuuf nan geggeessa jedhuun Oromiyaa weeraruuf yaaluun. Gama biraan ammoo marii nagaaf araaraa geggeessa jedhee hawaasa addunyaa afaan faajjessuuf yaalaa jira. Lolli inni geggeessaa jira jedhus haleellaa cimaa waboon irraan ga'een olaantummaa waboodhaan meeshaa waraanaa iddoo irraa booji'uuf bobbaasaa babal'ifachuu of dura tarkaanfachaa jira. PP'n injifatamuu isaa kana dhokfachuuf uummata Oromoof sabaaf sablammoota nagaa fixuun yakka sanyii duguggaa Oromoo fi sabaaf sablammoota irratti raawwachuun shororkaa uumuuf tattaafataa jira. Yakka ofii raawwates waboota gachuuf olola qindaawaa geggeessaas jira. Lola PP'n Afrikaatti babal'isuuf barbaadu kun kan sagantaa siyaasa Minilik farra dhala namaa ta'e Itoophiyaa keessatti akka olaantummaa qabaatu hojjechaa jiran waan ta'eef uummata Oromoos ta'e saboota cunqurfamoo biyyoota Afrikaas ta'e hawaasa idil addunyaa balaaleffachuu qabu. Tooftaa haaraan PP'n kan Minilikitti dabalan yoo jiraate yakka ofii uummata nagaa irratti raawwatan mara akka waboon yookaan falmitoota bilisummaa raawwatan fakkeessanii dhiyeessuun hawaasa addunyaatti kijibanii dogoggorsuuf yaaluudha. Kanaaf ragaan kaaba Oromiyaa Walloo keessatti uummata Oromoo nagaan qe'ee isaarra jiraatu qilleensarraan boombii itti roobsanii fi lafarraa weerara addaa irratti geggeessuun duguggaa sanyii bifa suukanneessaa ta'e irratti raawwachuu isaanii gabaasniif ragaaleen viidiyoo kaaba Oromiyaa Walloo keessaa dhaamaman mul'isaa jiru. Duguggaan sanyii abbootii gadaa Karrayyuu irrattis PP'dhaan raawwatames Oromoo shoror keessanii qabsoo isaarraa duubatti harkisuuf karoorfamee ture. Ajjechaa maatii pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Lamaayyoo Atoomsaa irratti raawwatames qaamuma shira hordoftoota Minilik ta'uu hubatamuu qaba. Jaarraa 21ffaa keessa yakkaaf shira kana fakkaatu raawwatanii ijaarsa hawaasaa diiguu fi kan ofii ijaaranii aangoorra turuun kan barri itti darbeedha. Bara kana keessa dhugaa dhoksuun ulfaataa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti yakkiif shirri sabarratti raawwatamaa jiru PP keessaayyuu osoo ooleen buliin saaxilamaa jira. Fakkeenyaaf ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame kan ajaja aangawoota PP'dhaan akka raawwatame aangawaan PP Taayyee Danda'a ifaan ibsee jira. Ammas PP'n qabsoo sabaaf sablammootaa waraanaan dhaabuu dadhabde ololaan laaphisuu fi tattaaffii gochaa akka jirtu uummati keenya hubachuu qaba. Tokko hordoftooti Minilik qaama waboo fakkaatu ofii bobbaasanii fi miseensota waboo duraanii keessaa namoota quunnamanii ajjechaa suukanneessaa hoogganoota aadaa namoota bebbeekamoo fi uummataa irratti raawwachuun saamiinsa geggeessuu fi qabeenya uummataa barbadeessanii yoomsuun waboo uummata biratti jibbisiisuuf waboo onnee fi sammuu uummataa keessaa baasuu akkasumas akka waboon dhiyeessii gahaa hin arganneef lolchuu qabna jedhanii duula gochaaf ololaa qindeessanii sosso'aa jiran uummati keenya hubate. 2. Namoota abaa'uuf waboo keessa turan itti dhimma ba'uun olola walitti fufiinsaa oofuun akka abaa'uu waboon jibbamu taasisuu fakkeenyaaf namoota akka Qajeelaa Mardaasaaf Gollicha Dheengee fakkaatan miidiyaatti baasuu uummata keessatti bobbaasanii akka marii geggeessan tolchuun uummata keessatti afaan faajjii uumuuf karoora qaban irratti dammaqee. 3. Namoota qabsoo hidhannoo hulluuqanii seenan dantaa dhuunfaaf bololan quunnamanii nutu isiniif jira jabaadhaa isin gargaarraa jedhanii diyaaspooraa fi biyya keessaa quunnamanii dirqama PP irraa fudhatanii raawwatan dhiibanii fi uummata irratti yakka raawwatan uummata saamsisan hiraarsanii fi jireenya isaanii dhuunfaatti deebi'an jajjabeessuun waboo keessatti garaagarummaa dhalchuuf tattaafachuun mallattoo waan jiruuf. 4. Warrumti lola kana geggeessaa turan gam tokko maqaa marii nagaaf araaraan ofumaa walitti haasa'uun mirga uummataa ukkaansuuf karoora waan qabaniif ummati keenyiif hawaasa idil addunyaa tooftaaf shira hordoftooti Minilik itti dhimma ba'aniif xaxan hubatee sagantaa siyaasa Minilik diduun duula Minilik irratti bobbaafame fashalsuun dhimma jiraachuuf dhabamuu sabaaf sablammoota waan ta'eef dabaaf shira hiriyaa hin qabne kan Oromummaaf eenyummaa sabootaa irratti geggeeffamaa jiru
miseensota PP eenyummaa isaanii tikfachuu barbaadan dabalatee waan dhaabamsiisuuf deemu waan ta'eef ilmaan Oromoo waraana PP keessa jirtan marti ofiif jecha meeshaa qabdan geggeessitoota sagantaa Minilikitti garagalchitanii qaama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo akka taatan yoo sun ta'uu hanqate seenaan Jeneraal Saaree Mokonnin kan isinirraa hin hafne ta'uu ajajaa olaanaan ABO hubachiisa. Sagantaan siyaasa Minilik sabaaf sablammoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran qofaa osoo hin taane hawaasa idil addunyaa maraaf balaa guddaa waan qabuuf lola PP'n maqaa Minilikiin moggaasee geggeessaa jiru kunis kan impaayera Itoophiyaa diigee naannoo gaanfa Afrikaa jeequmsa keessa galchuun waan ta'eef tokkummaadhaan dura dhaabatamuu akka qabu ajajaa olaanaan ABO dhaama. Sochii haqaa nagaaf dimokiraasii qeerroon bilisummaa Oromoo diddaa duula Minilik irratti geggeessuuf jalqabees jajjabeessuuf qaamni haqaa nagaaf dimokiraasii dhaabbate martis sochii kana akka deeggaru ajajaa olaanaan ABO waamicha godha. Yakkiif maqaballeessii WBO irratti geggeeffamaa jiru kan akeeka siyaasaa of keessaa qabu ta'uu hubachiisa. Akeeki WBOs uummata isaa bilisoomsuuf hiree sabootaa hundaa akka saboota ofii isaaniif murteeffatan hiree banuu ta'uu beekame. Uummattoota ollaa waliin gamtaa tolfame jabeeffachaa of dura tarkaanfachuun kan filmaata biraa hin qabnedha. Kabajaan dhala namaas haqaaf dhaabbachuu, haqaaf wareegama baasuun jabaatanii mul'achuu irraa waan madduuf eenyummaan keenyaa fi mirgi dhala namaa keenya akka kabajamu biyyaaf qabeenya keenya irratti akka abbaa taanu tokkummaadhaanis waliin qabsoofnee sagantaa siyaasa Minilik ofirraa kaasnee bilisoomnu shakkiin hin jiru. Shororkeessummaa shiraaf fakkeessiin furmaata nagaaf tasgabbii ta'uu akka hin dandeenye ajajaan olaanaan ABO hubachiisa.